Ashamaa harka fuunee kabajamtoota maatii qaroo miidiyaa oduuwwan keenya galgala kanaaf qabanne simbiraan geennu dhiyeeffanneetii kan nuti jirru hanga xumuraatti nu wajjin akka turtan asumaanis naffeeraa odeeffannoowwan keenya simbira akka gahaniif qaroo miidiyaa laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan maatii ta'aa isiniin jenna. Humni qilleensa Itoophiyaa kaadhimamtoota balaliistootaa fi ogeeyyii suphaa marsaa jahaffaa leenjisaa ture eebbise. Ajajaa ittaanaa humna qilleensa Itoophiyaa Birgaadeer Jeneraal Nagaraa Leellisaa eebbifamtoonni leenjii bu'uuraa loltummaa gahumsa qaamaa fi naamusaa akkasumas jaalala biyyaa irratti hubannoo argachuu himan. Leenjifamtoonni beekumsaa fi ogummaa argataniin biyya isaanii tajaajiluu akka qabanis dhaamaniiru. Itoophiyaan walgahii mana maree dargaggoota BRICS irratti hirmaachaa jiraachuun himame. Itoophiyaan walgahii mana maree dargaggoota BRICS Raashiyaa Kaazaanitti taa'amaa jiru irratti hirmaachaa jiraachuun ibsameera. Gareen jilaa ministeera dubartootaa fi dhimmoota hawaasummaa fi mana maree dargaggoota Itoophiyaatti irraa walitti dhufan walgahicha irratti hirmaachaa jiru. Mariin paanaalii fayyadama hunda galeessa dargaggoota ilaallatu kan adeemsifame yoo ta'u, Itoophiyaa bakka bu'uunis waltajjicha irratti ergaan darbeera. Itoophiyaan marii tumsaa fi tokkummaa hubannoo BRICS keessatti akka gabbatu shoora ishee sirnaan akka bahattu gareen kun ibseera. Gareen kun walgahii kana cinatti giddu galeessota dargaggoota magaalaa Kaazaanii fi bakkeewwan hawwattoota turizimii ta'an daawwataniiru jechuun ragaan ministeericharraa argame ni mul'isa. Fooramiin miidiyaa fi qunnamtii uummataa dantaa uummataa eegsisuu galma godhate hojjetaa jira jechuun obbo Haayiluu Addunyaa dubbatan. Fooramiin miidiyaa fi qunnamtii uummataa dantaa uummataa eegsisuu galma godhate hojjechaa jira jedhan hoogganaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa. Waltajjiin fooramii waloo miidiyaalee afaan Oromoo fi qunnamtii uummataa geggeeffameera. Fooramicha irratti haasaa kan taasisan obbo Haayiluu Addunyaan fooramiin waloo miidiyaalee afaan Oromoo fi qunnamtii uummataa kun yaa'insa odeeffannoo hoogganuu fi xiyyeeffannoon hojjetu ta'uus dubbataniiru. Ilaalcha faallaa sabdaneessummaa ta'an cabsuu fi seenessa waloo ijaaruu keessatti hojjechaa jiraachuu himaniiru. Waltajjiin fooramii waloo kunis bakka hooggantoonni biiroo koominikeeshinii naannoo Oromiyaa, miidiyaalee afaan Oromoo fi daayirektaroonni argamanitti geggeeffamu ragaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Gareen finxaaleeyyii hidhatanii naannoo Amaaraa keessa socho'an ulaagaa kamiinuu kaayyoo yookaan karoora faayidaa uummata Amaaraa hin qaban jedhan ministeerri koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasaa Tulluu akka ibsa isaaniitti kaayyoon guddaan garee kanaa hojii ijoo naannichaa balleessuudha jedhan. Itti dabaluunis barattoonni akka hin baranne, qonnaan bulaan akka hin sassaabne, daldaltoonni akka hin daldaalle gochuudha jedhan. Dhumarratti gareen kun naannichatti hiyyummaa fi duubatti hafummaa kan labsee fi filannoo nagaa dhihaateefis kan hin fudhanne sababuma kanaaf jedhan. Oduu biraatiin sadarkaa itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa itti aanaa pirezidaantii waldaa magaalota BRICS Plus haaraa hundeeffame ta'uun filataman. Waldaan magaalota BRICS Plus haaraan hundeeffame yaa'ii isaa magaalaa Dubaayitti geggeessaa jiraachuun sadarkaa itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti kantiibaa bulchiinsa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa itti aanaa pirezidaantii waldichaa taasisuun filateera. Dr. Tashoomaan kan dhiheeffaman waltajjii waloo magaalota Itoophiyaatiin gahumsaa fi qophaa'inaan itti gaafatamummaan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa irratti filataman itti gaafatamummaa sadarkaa idil addunyaa yoo ta'u, qophaa'ummaa qabaniin bakka isaan madaalu waan ta'eef itti gaafatamummaa kana gahumsaan bahuun maqaa biyyaa keenyaa milkaa'inaan waamsisuu kan danda'an ta'uunis itti amanamuu odeeffannoo waldicharraa argame ni mul'isa. Oduu biyya alaatti yoo dabarru Naayijeeriyaan daa'imman umriin isaanii waggaa 14 hanga 17 ta'an 29 du'aan adabuu dandeessi jedhameera. Biyyattiin bara 1970 adabbii du'aa kan jalqabde yoo ta'u, garuu bara 2016 irraa eegalee namni ajjeefame akka hin jirres himameera. Daa'imman kunneen hiriira nagahaa dhiyeenya kana gatii jireenyaa ol ka'aa ta'e irratti hirmaachuu isaaniitiin murtiin du'aa irratti murtaa'uu akka danda'u himamaa jira. Naayijeeriyaan namoota rakkoo gatii jireenya biyya isaanii mormuun himataman ajjeesuu dandeessi jedhamee amanama. Isaan keessaa 29 kan ta'an daa'imman kaleessa mana murtiitti dhiyaatan yoo ta'an, daa'imman kana keessaa 4 kan ta'an yeroo sanitti rifatanii of wallaaluun isaanii himameera. Walumaa galatti hiriirota nagahaa 76 irratti hirmaannaa yakkaa 10 kan himataman yoo ta'u, kunis gantummaa, qabeenya barbadeessuu, jeequmsa uummataa fi haleellaa dabalatee himannaawwan yakkaa 10 himataman jechuun Associated Press gabaaseera. Galmee dhimma kanaan himataman keessaa daa'imman umriin isaanii waggaa 14 hanga 17 gidduu jiran 29 akka ta'an himannaa kana keessattis makameera. Sababa qaala'insa jireenyaatiin ji'oota darban keessa Naayijeeriyaa fi Keeniyaa dabalatee biyyoota Afrikaa adda addaa keessatti haalli jireenyaa fooyya'aa fi carraan hojii dargaggootaaf akka kennamu gaafachuun mormiin geggeeffamaa ture ni ibsama.
Ji'a hagayyaa keessa Naayijeeriyaa bakka adda addaatti mormii gaggeeffameen namoonni 20 ta'an ajjeefamanii dhibbaan kan lakkaa'aman ammoo rasaasaan rukutamuun himameera. Naayijeeriyaa keessatti bara 1970 irraa eegalee adabbii du'aa hojiirra kan ture yoo ta'u bara 2016 irraa eegalee garuu namni akka hin ajjeefamneen himama. Abukaatoon dhuunfaa Abuujaa keessa jiraatu Akintaayoo Boolaaguu akka himanitti seerri mirga daa'immanii daa'imni kamiyyuu yakkaan himatamee murtiin du'aa akka irratti hin murtoofne nin falmina jedhan. Himatamtoonni umriin isaanii waggaa 19 ol ta'an mootummaan yoo mirkaneesse malee daa'imman umriin isaanii hin geenye mana murtii olaanaa federaalaatti dhiyeessuun dogoggora ta'uus ibsaniiru. Qindeessitoonni mormii kanaa fi dhaabbileen mirga namoomaa biroo daa'immanii fi ga'eessonni mana hidhaa mootummaa keessa jiraatan mormuu qofaaf kan hidhaman ta'uun ibsameera. Naayijeeriyaan Afrikaa keessaa boba'aa fi qamadii oomishuun adda duree taatus biyyoota hiyyeeyyii addunyaa keessaa ishee tokko taateetii kan isin jirtu. Biyyattii keessatti malaammaltummaan hidda gadi fageeffatee qondaaltonni mootummaa akkaataa jireenya uummataa kan hin calaqqisiisne ta'uu fi irra deddeebiin qeeqamaa jiraachuun isaanii ni beekama. Lakkoofsa uummataa miiliyoona 210 kan qabdu biyyattiin kutaalee ardii kanaa beelli itti hammaatan keessaa tokko yoo taatu gatiin dhibbentaa 28 qaala'insa jireenyaa waggoota kurnan darban keessatti isa olaanaa ta'e galmaaheetii jira. Kabajamtoota maatii Qaroo Miidiyaa odeeffannoowwan keenya kan hangammaatti ture oduu kana isin biraan gahuudhaan kan isin waliin ture Amiin Shubbiseetii nagaatti.